yeroo tajjiirratti ol bahum caalaa caammaa mucaan cimaan utuu mucucaan ni cehee cuncuna coree miicee cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa afu dhufe isin cufaa calja'aa caqasaa jechuun waca galma keessaa ari'eem qalbii daawwattootaa gama isaa haadam. Akkuma if beeksise kanatti wallistoota hunda haala isaaniitii fi walleelee isaanii waliin dhaadheessee dhiheessa. Oduun yookaan sheekon koflaa kanneen daawwattoota ittiin bohaarsaa ture keessaa takkatan haala qilleensaati. Isiinis qilleensi boruu mi'eessorraa karaa ciroorraa gara baddeessaan gama hirnaa sanbooda karaa diredhaa sossoha. Kasha booda qilleensi bubbee kaasu waan akka walaandoo fakkaataat dabree buusa. Gamarsii duumessin jiru haa ta'u immoo galaanni dhufuun oolu. Gara galgalaa adda namoota gariirratti dafqaatu argamuuf ta'a. Kan mirqaanaa ta'ullee hin beekamu. Oowwi guyyaa kan irraa olii kookaa kollaa tokko nama obaasa. Kan irraa gadii buna baddeessaa siinii takka nama feesisa. Waarii booda yoo haalli qilleensaa isinitti jijjiirame ana doktora keessan sagal seeqaan mari'adha. Tajaajilli kootis bilaashii. Haalli kanaa immoo kan biraa oduu hara xinniqqeeti. Hayyuu seenaa Abdurrahmaan Abdurashiid yookaan abbaa urjiitu katabe. Haalli akkanaa kan biraatis immoo oduu hara xinniqqeeti. Isiinis obbo Xoroon itti aanan ministeera xaasoo xiixan xiqqaan obboleessi Mister Finxiixaa kan uffanni qumxaa faxarri qixxaa subaatni paastaa wakiilli oduu haxarfattuu hara xinniqqee akka as xuruurfatetti dubbii xaxaa xiixuu teenyuuf wixxifatee haxarfatee kopheelee isaa babbaxxeessaniin baxxaq jecha xarrifachaa osoo deemuu mixaaxis maxaxaa xaan tokko xam godhee fixee xiqqoo dhaabbannaan garaan isaa akka nama xallaan xifteetti xiillawu oduun hara xinniqqeetan qilleensarraan gama keenya xiixxeebsitee jirti tan jettu. Abubakar walaloolee koflaatis hedduu barreesse. Tan sagalee isaatiin waraabamtee facaate keessaa takkatan yaa mucayyoo mana keessa jettu law tan jettudha. Isiinis yaa mucayyoo mana keessa jettu law dilaanin dhaabbee fooddansiin jedhu haw akka kiyyaan kanuma mana keessan keessa jiru calaw fittina kaasee gara mana keessanii halaw ulaan cufaa taanan godhe gaa qaw namicha hamaan mooraa keessan keessa naanna'u hattuu na sehee fiiginsa gara kiyya haw qaallichi diinaa illaan xiqqoo shallee namaaf hin na'u dhufeetuma gurra keessa kabalaan na godhe zaw qaanqenna dura facaatee natti dukkanaa'u bitaa mirga gatantaree ani lafa dha'u funyaanin lafa diree akka bashoo je'ee maawu waa xiqqoo booda achumaan kutee angaggaba kala'u waggaa tana namicha kaniin waa teessehu dheefa dhukkee kaasee na biraa cahu ceensa isaa agarraan mucayyoon manaa gadi bahu dhuftee miila isiitiin nagara gaggalchinaa ani garaachaan bala'u ani yoo kiyyaa na